warra manguddootii fi warra daawwattoota fi hundumaafuyyuu waa ekspeleed isinii godheetuma achiin jaarsummaa itti fuftanii isinii galee hin ulfaata. Wanni abdiin jedhallee dhuguma ijoolleen tun ijoollee ganda takkaati qe'eedha. Nama gaddaa fi gammachuu hojii qoodamu dhugaadha. Jarri kun silaa warra walirra lolu malee warra wal loluu hin malle dhuga. Waa hunda walii qaban jechuudhumaaf warra ibidda warra liqeeffatu. Gara ri'isii kiyyaatitti yoo deebi'u dhugaa lamatu garaana nyaate. Anuma waa'ee haadha faaxee kanatti dhugaa lama garaana nyaate. Haadha faaxee tana gaafa dura waan kana fidanii biyya baqaa jira. Ilmoon natti beela'e. Kiraa mana waan kafalu dhabe. As keessa waan nyaadhee dhuguu dhabe. Sibira dalagaa naa barbaada hin jennee warra Dubaay. Dhugaa jara kenna sidii galee eenyumaa haga bahutti namni dalagaa naa barbaada jedhanii jiru. Waan akkanaatu jira jennaani akkuma namni kamuyyuu waa taftaaf jedheetiin waa fudhatu tolee jetteen. Tolee jetteeni jidduun ijoolleen tuni fuula biyyaati way booda walitti aarraa jettee keessa deebite. Achirraan isiin dinnaan natti dhufan. Kaayirorraa dura haadha siif haadha faaxee akkana jedhe ishii jennee walumaa gala beeksisa nuu dalagaadha dubbiin isinii galee. Ana haadha faaxeeti waan keessa waliin haasayan bilbilaan hin beeku. Angizee san ergasii haadha faaxee natti himtee jarri dawwalaniit natti himanii jennaan jara kenna. Akkattu halkanii guyyaa nama fuujee namaa duratti uf dadhabne namni koomentii kana jala akkatti kadhattu. Garii kadhattu ilmoo kadhattu namaan jira. Namumaan fooloo godhaa jennee 850 qabu jira isinii kennaa jedheen. Qabrii qaban kuno Baabaa Nuraddiini, Mahammad Nuuri, Nasri'ii asliin akkana nun hin jennaa jedhani. Kanaa miti hojjetan immoo tiktookii kiyya xiqqaa 260 qabu jira isinii kennaa. Kana hunda maaliif nuti? Tokkoffaa isaanii walitti hin buunufi. Lammaffaa fooloo godhamee chaalenjii argadhee kadhattu namaan jiran gabbaateen dalayduu namaan jiran kanallee kadhannee yoo fooloo godhanii birrii takka arganne jechuudha. Wallaahi kunoo bira tarree tiktook illee didanii ka 260 illee didanii ka 850 illee didanii akira maaliif nutti rarraatanii jedheedhaan eebba qabnaa. Akka faaxeen qimamii mana madaamiif Maammadoon tokko manatti hin hafne barbaannaa. Keessa taree faaxeen mana madaam jaarsa kiyya makiina dheetee akka madaamii shawwaddee dhuftu barbaannaa jiran jara kenna. Wallaahi silaa isin waan namni dubbiin garaa asitti nama nyaattu ati. Anaa faaxee katakkaa yoo udaaniif shintifeetii seenne malee manaan bahin dirree xiyyaaraa deemnee sa'a 4 dhabee jarana. Sa'aatii 4 yeroo jalqabaatiif namni argachuufi. Jireenya ofirraa jijjiiruu sa'aatii 4 dhama abbo. Wallaahi laziim. Obsine bira tarree aksii seenee an jechu. Sigalee akira araboota dhaboo an konkolaataa arabarraa fuudhe. An konkolaatallee ofuun beeku. Konkolaatallee hin qabu. Miskiina an baqataadha. Nama ollaa bira galuun natti kenne dhiifama jedheeni akkasi konkolaataa gandaatiif anaaf mucaa hiriyyaa kiyyallee gadhiisanii haadha faaxetiif haadha seenaatti dhayne. Video dhufaa jira jennee dirree xiyyaaratii hojjenne faaxeen mana madaam doktora argu Maammadoon re'ee fi bakka sharikaa keessa haadha faaxee argu gadi jigee jechuudha. Gadi jige dhufee jechuudha. Namni achi keessa deemee wallaahi kiyaariin faafadha haati faaxee meeti asliin meeti sigalee miti. Fokkosiin namni achi walii qabamee waan san eebbisu jara kenna sigalee miti. Nuti immootu nama kana achi walii qabnee fi isaan hoteela ofii eebbifatanii. Kumatti dhibba shanan san fudhannee guyyaa lamallee taatu bishaan qabbanaa ittiin dhugu buddeena jennee dhayidhee jechuun manaa baane isin. Haajaa takka malee eerpoortii asirra sa'a tokko daqiiqaa 45 deemnee dhayidhee jechuun eerpoortii biyya kana. Haajaa takka malee jechuun tikkeetii murree seennee sanitti sa'a 4 ture. Achirraa hin deebine amma gara dhuma dubbii wanni garaa nama nyaatu. Haati faaxeetu sa'aa san nama 3,000 foo irratti laayivii gaaf chaalenjii nu kennan. Osoo dhageettu akka nama irribaa ka'uu didde yoo argitan viidiyoo sarchi godha laala an karaa deemaa jira. Karaa deebi'ee dhufee mana jalaa dhaqee itti an kakka'ee mana isiituun beeku isinin jedhaa ture. Kaasee irribaa kaasee ija rigataa osoo fuulan dhiqatiin gastira dhufte.
soba yoo jettan deemaa viidiyoo guyyaa sanii ilaala akkanuma jirtan nama 3,000 jirtanii guyyaa san saalfattee dhuftee jechuu birriif hin dhufne hiriyoota kiyya obboleessa kiyya ilma biyyaati asliin kunillee asittuu nama waliin jirru jettee saalfattee osoo fuula hin dhiqatin shaashii osoo hin hidhatin shaashii jallisaa gastira turte soba yoo jettan warri koomentii haadha shaneetti hinaaftee jedhanii turtan haadha shanee namni osoo itti naafee dabarseen kennu osoo itti naafellee osoo hinaafan jiraate anumatu dabarseen kenninee fi chaalenjii dabarsinee kenne nuti homa arganne kanattuyyuu keeyirii dalagadha jennee ofirra dabarsine konkolaataan dhaabaafne kunoo amma bakka konkolaataan dhaabatu jira isin agarta konkolaataa haadha shanee jechuudha birrii gaafsanii jechuudha achirraa kaanee waan san argaa turtanii isiin sa'aa 24 irra ta'aa turte angaaf duraatu giddeella shiidhaa dubbii ofirraa buusee hin danda'u jedheeni bakka ati beeksisu maratti fokkos nu godhe naan jedhani anti yaa jalaa galee jechuu hayye jedheeni viidiyoo lama sadii hojjedhe haati faaxeetii fi baabaa nuuraddiin jechuu isi baabaa nuuraddiin illee garaa guddaa san dhiibaa haati faaxellee dabbaa ufiitiif ceekuu joonsiinaa kana dhiibaa saayida 4 fooloo godha wal qabadha addaan bayaa jedhaa turan baatii tokko argaa turtan maali jarri kun nooreedha yaasuma jala keessanii kuma 500 san argatuu fi Mama Nurillee ani ambaasaaddarri da jedhee achuma dhaqee waa nyaatee yoo argatellee waa argatu dhabuu san beeku. San qofaami abboo chaalenjii kanarratti amaartichi hin dhayame jechuudha. Dhayameen mana yaalaa gale obboleessoo waan dalagaa wani nutti hafe tokko hin jiru kenna amma ta'eef miti. Dhayameetiin mana yaalaa dhaqee mana yaalatitti namni isa gaafate hin jiru. Ijoolleen teessan chaalenjii natti kennitee andisa ummattoo al xayyeqanyiif naan jedhe gizee nama ergatan qofa malee wanni nutti hafe maaltu jira. Anitti hidhame haadha faaxee kale itti dhukkube baaba Nuraddiin illacha itti cabe namichi konkolaataa itti gubate itti caccabe nuti yoo dalagaa wanti nutti hafe hin jiru kasbul halaal fuuraa kenna nyaanna jenneetiniin dubbiin garaa isin nyaatuu qaba jechuudha irra tarre guyyaan dhufe guyyaan beellamaa dhufe torbaan tokko eegee ani itti hime haadhuma faaxee tanatti hime abbo jaarsa keetirraa biriitti hin nuuf boru iftaan jedhe gaaf 13 jedhe gaaf 8 jedhe gaaf kaamolee jedhe beellama sadii si dabarsinaan namittiin tun Dubaay deemuu heddii afraffaa itti heerumu muudiinatti qabataa jirti jedhe Maamma Nuurittiin Maamma Nuur achi dalagaa sodaate jedhe wannotti hime eenyu kaasii dhaqe kana Mubaarakittiin Mubaarak warri Dubaay kun akkuma tokko jennaan Nasrittiin tarree an akka sanittuyyuu live game taphataa jiru shayxaanii natti ka'ee jedhee gurra lamaan qabadhee iyyee birriin tiyyanaa galte amma ani maal isin jechuu barbaade haati faaxee guyyaa san live dhutee gaafa birriin tiyya sun naa galtu abbaa manaa kiyyaatti wanni inni balleesse ana balleesse namni waa irraa qabdan ana akka falaa ija ummataa irratti jettee abbaa manaa kiyyaa akka fuula duraati jaartii afraffaa isaati jettee nama kana kafante jara kenna maal abboo qabrii kophaa galla jechuudha isilleen kofale innillee kofale an irraa fagoodha jechuu lamaanuu anaaf tokko arsooma walitti qabna islaamummaa walitti qabna waan biraatti jarri lamaanuu anaaf tokko ijoollee ollaatiin dhuga haadha faaxetti as jirti jedheen adalloo ammana isiin beeku guyyaa san sababaa chaalenjii mana isii dhaqe akkuma isaati qaamaan as walitti kaluu jirra malee lafaan walitti kaluu jirra malee yaadan fagwaan afaati faaxee walitti hin dhufnu hin argitani gaasti isiitu waggaatti dhaqa irra tarree sattartee mana ijoolleetitti wallaahi guyyaa wayii akkatti arrabsan mana boonaa baalee kana haa ta'u mana usmii haa ta'u akka lafaa butan jaarsa kiyya hin jenne maalin inamma ani saalfadhe gizee isii akkasii arrabsan obsitee qabbaneessee dubbii addaan galchitee irra tarree amma sila jarri 500 tana namuma duratti dubartii waaganaa hiree ofii eeggattu carraa ofii cuftee abbaa manaa kiyyaati jette takka osoo miskiinni meeqa jaalatu jala kana jiraate haftaami jaalatte jedheetiin irraa gore waan wayii osoo jalaa badee san hin laallanne nama kana abbaa manaa kiyyaati jettee irra dhaabatte silaa jechootuma isiin gaafa naaf inni walitti buunee hambirriitti yaqdhabeetiin gurra lamaan qabadhee iyya isiin jette kaagasias mana boonaa kana faatti mana usmee kana faatti isiin jette laalee silaa osoo yoo birri kuma 500 erguu baate namni looshiinumaa fi xuutuma yaa Japaantii namaa bitee takka irraa bar dubartii seeraan tartu bada jiran maaluma rabbi isin godhe haftaamin birrii qaba malee qalbiin qabuu santu dhugaa natti ta'an tana keessatti natti fakkaata sini galee haftaan birraa loonjii qalbii yelam jette amaarri waan sani malee osoo makka iPhone tana bitee
Gaafuma dheengadda Mubaarak dhufu sapiraayiz godhee fiqiri masobaatu qabsiisee ofirra guyyaa dabarse silaa intalli kun gabbayee akkattiin iyyuu jechuu jaran isintu balleesse. Gorsaa gaariin qabu Maamman Nuur. Gorsaa gaariin qabu. Warra achi dhaqeetiin ruuza ofitti naqu malee warri karaa sirrii isa gorsu hin jiru. Kana garaa nama nyaata irra tarre. Kaleessa gizee isiin dhufteetiniin yaa'ii eegaltu ani hin agarre. Osoo itti ol seenanii warrummaan Dubaay leenca sii kennee walakkaa kaasi jechuunii baatanii hagana dubbiin gadi dhooqu. Ufumaa ol seenanii leenca afur sii kennee walakkaa kaasi jedhanii intaloo miira keessa galchanii warra Dubaay fi namichaaf ufitti illee kaasanii haati faaxeenu arrabsitee jedhanii kalee guyyaa guutuu nama isitti duulu malee nama isitti dubbatu malee nama isii dubbatu tokko laalee dhabee saalfadhee callisee hangaraana nyaattee dubbiin jechuudha. Intaloon tun fuuraa ofii gaafatte. Yoo jiraatte kennuufi yoo hin jiraanne nuu dhiisi jechuuni. Kana keessatti jaarsummaa wanni gaafatan maaltu jira? Ormi miliyoona 3 miliyoona 4 miliyoona 7 egreemantii walii mallatteesse ijoollee teennayyuu mallatteessisiisettiniin fudhataara haarawaan baane akkamitti birrii nama humnaan nama gaafatan wanni jedhamu hin jiru. Abdii hukumee gaafa kan bar chaalenjiin xiqqoon qabdu naa kenne saayida moruu keessatti guuta jedhanii guute leenca kennuu dinnaan Itoophiyaatti birrii naa erge hiriyyaa waggaa dheerati yoo xiqqaate leenca 10 ol naa kennee beeka waggaa 5 kana keessa gaafa tiktookiin kun didu kabiraa banatee naa kenna biluu maalii kairu tokko hin jechu si galee miti. Sappoorti godhaa ture hin jenne kennaafi ture hin jenne tiktookiin kun dinnaan ati gaafa leenca si dinnaan ka iluutiin si didee kanama biraa si deenna Itoophiyaatti ergite. Si galee chaalenjiin xiqqoon qabdu dhiira waan dubbatteef waan uffatte saalaa jechuudha. Amma jaarsummaa guddaan barbaachisu. Dhiifamaaf kaan hin barbaachisu. Osoo guyyaa beellamaatirra taruu baate sila lollin dhufu. Bara gaasni lafa bu'u malee hin ajaa'ibu. Intala kana osoo gaafuma duraa waan jedhanii kennaniifi yookiin ofirraa amansiisanii isiin gabbaatee loltu jechuudha. Ufii balleessanii kaanii dhiifama na gaafadhu jechuun roorroo biraati. Irra darbanii nama akkas goona akkasiitiif nama maal jechuulleen roorroo biraati jechuudha. Homaa rakkoon qabu an akka kiyyatti dubbii haadha faaxee kana qabbaneessu yoo barbaadan yoo birratti isii gad darbitaniif yoo jiraattee kennitaniif yoo hin jiraanne yoo nurraa dhaabadhu jettaniin hin qabnu nuu dhiisi rakkoo keessa jirraa yoo jettaniin akkasittuu isin dhiifte dhugaa qabdaa nuu dhiisi jettaniin yoo dhiiftaniif dhiifama warri Dubaay guutuun gabbaa'ee gaafate haadha faaxee isinii dhiifti wanni namni biraa kan namni biraa waadaa seene kabiraa 500 kafaluuf hin jiru. Yoo jiraatte immoo birri isin udda kaleessatti iyyituuf kana kennitaniif bakka homaa rakkoon qabu birri matana waliin nu buuse dhiifama jettee jechuun isin barbaaddu zooroo birrima waan ta'eef waadaa walii galame waan ta'eef egreemantii walii galame jira waan ta'eef waan sayyoo goote natti tola xiyyeeffannoon akkasaa ta'u haqa ofii gaafattee namni haqa ofii hin gaafanne jaannani rabbitu irratti haraamaa jetti sheekotiin isin galee dayyuusa haqa ofii hin gaafanne du'a sodaa hirriban dhaban himaa yoo duute haqa ofii irratti duute rakkoon qabu. Kanuma jechuuf hedduu du'allee nama doorsisinaa hidhallee nama doorsisinaa yoo dandeettan haqa namaa ofirraa kafalaa yoo dadhabdan immoo hin qabnu nuu dhiisi jira anuu isinirraa qabaa dhaqee qabattoo itti baafadhee mana ol seenee isinirraa qabaa kanuma malee jaarsummaa biraa dheertuun barbaachisu waan dhaggeeffattanii galatoomaa. Almataan kiyyaan dhaabadha. Qabu naa dhiisi haa jedhu dhiisaa. Akkas goraa malee hedduu jaarsummaa biraan deemina haganuma keessa isin explain gochuu fi thank you so much. Asli hedduu ulfaadhu galata guddaa qabda galatoomillee wallahi hedduu ulfaadhu wallahi jaarsummaatti hin jirru asli kiyya haqiiquma rabbiititti jaarsummaatti hin jirru kun ganama mana usmeetitti aniif mabruuk seennee waan dubbannu achi dubbannee haqni isii akkamitti dhabuu dandeetti isiin haqa ofii Akaan gaafatte malee dharaan hin gaafanne waan isaa isan gaafanne jenne achi keessa teenne isiin naa dubbadhaa jetteeti miti. Isiillee narra dhaabadhaa lolaa jetteeti miti. Haqa kiyyallee naa dubbadhaa jetteeti illee miti. Wallaahi ka rabbiin kun narraa quba qabu achi keessa teennee lollee kaaneetiin mee gabbuunee gaafannuu jennaan usmeet deemaa gaafadhaa mee hayya kuunno. Haqqi isii akkamitti dhabamti jedhee usmeenuun hayyama nu godhee nan achirraa gadi buunee abbaa Abdallaatitti bilbillee abbaan Abdallaallee koottaa baga dhuftan jedhee nuunni jedhe. Ani gurbaa kana diimaa gurraacha isaan beeku guyyaa tokko bilbilaa wal dubbifnee iyyuu hin beeknu ammallee taanaan hayti isii lafa jirti lafa jirti akkami gaafanna waan jedhuuf gadi buune malee jaarsummaa teenne as koottu asiin baay'ee achiin baay'ee jechaa jaarsummaa taa'ullee barbaanneeti miti hayti isii ammallee lafa jirti lafa jirti hayti isii kennamuu qabdi kennamuu qabdi.